akkuma beekamu adoolessa 13 bara 2017 sagantaa teeletoonii qabna. Kanaaf nurraa hinaafina. Gareen kubbaa miilaa kun yeroo ammaa kanatti bara 2018 Premier League Itoophiyaa keessatti dorgomaa cimaa ta'uu fi dorgomaa cimaa ta'uu qofa miti Premier League Itoophiyaa keessatti abbaa geebaa ta'uudhaaf deeggarsa isa barbaachisa. Adoolessi 13 barri 2017 gaheera. Adoolessi 13 barri 2017 guyyaa xiqqeeti. Adoolessi 13 hoteela Skylight magaalaa guddoo Finfinneetti argamu cidha guddaa tokko qabna. Nura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti hoteela Skylight'tti nurraa hinaafina. Namoonni biyya keessaaf biyya alaa jiran ni argamu. Kanaaf nurraa hinaafinan amsa keenya. Boordiin kilabii kubbaa miilaa Nageellee Arsii teeletoonii guddaa adoolessa 13 hoteela Skylight qopheesseera. Kanaaf deeggartoonni kilabii kubbaa miilaa kana dhalattoonni magaalaa Nageellee Arsiif naannoo isaa akkasumas kanneen biyya alaa Awurooppaas Ameerikaas biyya garaagaraa jiraatan kallattiidhaanis ta'ee onlaayiniidhaan sagantaa teeletoonii kanarratti hirmaachuudhaan kilabii kubbaa miilaa Nageellee Arsii cinaa akka dhaabbattan kabajaanan isin affeerraa. Deeggartoonni jaalattoonni kilaba kana biyya keessa biyya alaa jirtan cufti gaafsan karaa hundaan karaa akka nu faana taatan waamicha isinii goona. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii yookiin Guchiiwwan Sulula Qinxamaa jedhamuun kan beekaman guyyaa kana guyyaa seena qabeessa jedhamuuf ta'a. Egaa jaalattoonni fi deeggartoonni kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii kanneen biyya keessaa fi biyya alaa taatan guyyaa kana adoolessa 13 bara 2017 Finfinnee handhuura Oromiyaa kan taate hoteela Skylight'tti akka argamtanii yaamicha kilabii kanaati. Jaalattoonni ispoortii garee kubbaa miilaa Guchiiwwan Sulula Qinxamaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii yaadaan qabeenyaan deeggarsa gama hundaan akka taasistan waamichi isiniif taasifamee jira.